barana bakka qamadiin kun irra kasaa qote bulaan nu jalaa rakkataa maal gootu jedheetan si gaafachaa ture. Yoo magaala dhufu garuu faallaa sanii waan ta'eef kara biraatiin immoo isinillee gatii akkuma kootaa duratti isan gootanii kan jedhanii hamatamtanii illee. Naggaadeen amma jidduu kana keessatti daldaltoonni kanaan dura dafqa qonnaan bulaa nyaachuu baran ammas gara gadiitti gadi buutanii toobisuu barbaadu jechuudha. Tokko tokko immoo dhaqee gabaa distoorti godhee qarshii 4,500 kennee jidduu san keessa kana distoorti godhee booda keessaa bahuu kan barbaadu hin jira jechuudha. Bakka hundattiyyuu qamadii qottan malee jettanii qote bulaa dirqisiiftu kan jedhamu hin jira jechaadha. Kun ammam dhugaan? Kuni soba. Qonnaan bulaan waan isaaf ta'u qota. Qonnaan bulaan lafasaa kan ofii godhate sun dinnichas qotuu hin danda'a, timaatimas qotuu hin danda'a, qamadiis qotuu hin danda'a. Oomisha qamadii malee oomisha kuduraalee adda addaa dhorkamnee jira warri jedhu kun warra faayidaan jalaa tuqameetoo jirudha jechuudha. Barana bakka qamadiin kun irra kasaa qote bulaan nu jalaa rakkataa maal gootu jedheetan si gaafachaa ture. Yoo magaala dhufu garuu faallaa sanii waan ta'eef maaluma dhalate cufayyuu footoo keenya kaasanii qamadiin isin keessa deemaa turtan sun eessa dhaqee nuun jedhani. Kanaafiyyuu wanni asitti gaafan achi jiruu fi gaafan asitti dhufee arge adda ta'e faallaa ta'e jechaadha. Anyway amma wanni isin immoo nutti himaa jirtan maal inni gabaa wajjin wal qabata kan jedhudha kun gaariidha. Kara biraatiin immoo akkuma sila kaasaa turre faabrikaan tokko tokko illee cufaman hin jedhu kun kaalaa lama fakkeenyaaf maas miidiyaadhuma miidiyaa reediyoo adda addaa magaalaa kana keessatti tamsaasa'an hanuma seera qabeessa ta'an faabrikaan tokko tokko faabrikaan daakuu cufamaniiru kan jedhullee ka'eeraa qamadiin dhabameeti. Kanan kara biraatiin immoo kanan sila kaase maal inni isinillee gatii akkuma kootaa duratti isan gootanii kan jedhanii hamatamtanii illee kana rasmeera nu deebi'a. Rakkoon jiru kana jechuudha. Rakkoon gabaa wajjin wal qabateetu jiru fi qaala'insa jireenya wal qabatu kanarratti hundaa'a. Daldaltoonni tokko tokko akka itti baranii fi akka itti mootummaa yaadu walitti hin dhufu. Nuti akka mootummaatitti karaa qonnaan bulaatiin wanti yaadamuun irra jiraatu yaadnee magaalaa keessa kan namni jiraatus akka miidhamnetti yaadameeti kan hojjetamuun irra jiraatu. Kanarraa ka'ee waggoottan lamaan dabarsine keessatti qonnaan bulaan tokko oomisha isaa yoo oomishu agam baaset oomishee kan jedhu kun tilmaamamuutu irra jiraata, beekamuutu irra jiraata kan jedhu beektota naannoo keenya keessa jiran walitti qabneet ilaalamee qorannoon akka gaggeeffamu godhame. Fakkeenyaaf oomishti qamadii kuntaala tokko oomishuudhaaf qonnaan bulaan tokko maal baasa? Callaa guddistuu bituudhaaf sanyiiwwan xaa'oo tiraaktara kireeffachuu ta'e humni isaa, humni maatii isaa, sangaa isaa kun hundumtuu tilmaamamee meeqa itti baase kuntaala tokkotti kan jedhu kun beekamuu waan irra jiraatuuf isa gaafa laallu fakkeenyaaf qamadiin qarshii 2,000tti 1,800 egaa 2,000tti gurguramaa ture. Qonnaan bulaan kan baasu isaa oluu kan baasu ta'e sanaa olitti qonnaan bulaan kun yoo gurgurata malee sanaa gaditti akka inni qonnaan bulaan hin gurguran godhamuutu irra jiraata. Kana jidduu kana keessatti mootummaan jidduu galuun irra jiraate mootummaan jidduu galee sirreessuun waan irra jiraatuuf jechuudha. Kuni addaan beete jechuudha. Waggoottan lamaan dabarsine keessatti ilaallee gatiin qonnaan bulaa akka inni fooyya'u godhamaa dhufeetu ture jechuudha. Bara kanas haaluma wal fakkaatuun qonnaan bulaan oomisha tokko oomishuudhaaf maalitti baase kan jedhu kun ammas bara baraan jijjiiramaa deema waan ta'eef ammas yoo galaalamu tilmaamni gatii oomishaasaa bahee jira jechuudha. Fakkeenyuma fudhachuudhaaf qamadii yoo fudhanne qamadiin bara kana qonnaan bulaan kun kan ittiin jiraatu oomisha yeroo tokko oomisheen waggaa guutuu jiraata waan ta'eef aga waggaa guutuu isaatitti waan argatus argatee aga qarshii 3,200tti yoo gurgurate isa baasuu danda'a. Isaa gaditti yoo kan gadi bu'ee too gurguru ta'e isan baasu kan jedhu gatiin tilmaamni duraa baafameef jechuudha. Kanarraa kaanee gaafa laallu daldaltoonni kanaan dura baran kun qonnaan bulaarraa qarshii 2,500 bita gara gadiitti jechuudha. Asimmoo ol fidateet Finfinnee irratti qarshii 4,000tti qarshii 4,500tti gurgurata. Jidduu kana keessa warri jiran immoo daldaltoonni hin fayyadamaa jechuudha. Asitti qonnaan bulaan baay'ee rakkatee oomishaa ture sun waan argachuun irra jiraatu argachaa hin jiru jechuudha. Kuni hojimaanni kun sirrii akka hin taane kallattii qabsiisnee
oomishti gama ekspoortiidhaan bitamuu qabus akka inni bitamu irratti hojjetamaa ture. Akkaataa amma danda'ameen kana kallattii qabsiisuudhaaf deemamaa ture. Kana kallattii qabsiisuudhaaf gaafa deemamaa ture keessatti akka waan mootummaan gabaa murteessee gatii qonnaan bulaa irratti murteessetti immoo siyaasni bira haasa'amuu eegala bira jechuudha. Kuni siyaasa namni waan itti fakkaate urufa keessa dhaabatee dubbachuu danda'a yoo ta'e malee qonnaan bulaan akka miidhamuuf gatiin akka kaleessaa sanatti kootan ramadamee qonnaan bulaan sana akka raawwatu kan goosifame hin turre jechuudha. Kun karaa advanteejii qonnaan bulaas ilaallee qonnaan bulaan akka miidhametti hojii hojjetamaa ture jechuudha. Kuni ta'ee garuu qonnaan bulaa wanti kaasu jira. Gatiin yesin jettan baay'ee gaariidha. Haa ta'uyyuu malee gatiin nutis qonnaan bulaanis jiraatan magaalaatiifis yaaduu jalqabe qotee bulaan. Jiraatan magaalaatiis nutis qarshii 3,200 gurguraatii yoo gurgurru jiraatan magaalaatiif immoo daabboon gatii isaa gadi hir'achuufi qaba. Naggaadeen amma jidduu kana keessatti daldaltoonni kanaan dura dafqa qonnaan bulaa nyaachuu baran ammas gara gadiitti gadi buutanii bituu barbaadu jechuudha. Tokko immoo dhaqee gabaa distoorti godhee qarshii 4,500 kennee jidduu san keessa kana distoorti godhee booda keessaa bahuu kan barbaadu hin jira jechuudha. Kunis akkuma jirutti ta'e qonnaan bulaan akka itti yaadee fi akka itti gabaatti midhaan isaa ittiin baafachuu eegale baay'ee karaa saayinsaawaa ta'een kan deematu ture jechuudha. Ofiifis yaada anis deebi'ee nan bitadha daabboo bitadheen gala qamadii gurgure. Jiraatan magaalattis obboleessa kiyya obboleettii kiyya ijoollee kiyya tachi jira. Isaanis miidhamuu hin qabani kan jedhu ijjannoo akkasiitiin kan socho'aa ta'u ture. Kanarraa ka'ee daldaltoonni fi kontiroobaandistoonni adda addaa kun gabaa jeequudhaaf baay'ee deemsa baay'eetu deemamaa ture. Akka silasiif kaasisan gabaa bituu waan hin eegalleef gabaan namoota muraasan monopolize ta'eetu waan deematoo tureef namoonni muraasti kun waan isaan dubbatantu bittinnaa jechuudha biyya keessatti. Kanaaf kan gabaa murteessuu osoo hin taane qonnaan bulaan oomisha isaa akkaataa ittiin oomishe sana waan ittiin oomishe sana argachuu akkaataa ittiin danda'utti yaadamee jedhameeti kan hojjetamaa ture jechuudha. Gaariidha. Karaa biraatiin sila isinuu kaaftaniirtu uummanni biyya kanaa parsantiin 85 kan ta'u baadiyyaadha jiraata qonna irratti jiraata jechaadha. Oromoon immoo kanayyuu caaluudha danda'a amma parsantii 90 ta'uudha danda'a. So akka mootummaa naannoo Oromiyaattis akka mootummaa federaalattis baadiyyaa irratti qonna irratti xiyyeeffatanii hojjechuun dhugaadhuma haasa'uudhaaf waan nama falmisiisu muti kun. Kanallee nutti kaaftanii garuu qonna kana jechuun uummata kana eessa geessin achuma tursiifnaa. Jechi har'a parsantii 80 yookiin parsantiin 90 baadiyyaa qonnarra waan jiraatu ta'e achuma tursiifnaa uummata miliyoona ammanaa immoo achii karamitti geessuudha yaaddu uummata kana achirraa kaaftanii eessa geessitu. Fakkeenyaaf Oromoon baadiyyaarra har'a jiru waggaa 5 booda waggaa 10 booda magaalatti akka galu maal gochuudha wanni yaaddan qabdu. Qonnaan bulaadhuma ta'ee achumatti akka turamu fedhiin hin jiru. Qonnaan bulaan hojii qonnaa isaa gaggeesse ammuma cimaatoo deemu naannoo qonna isaatitti agroo piroosesingii adda addaa keessa akka galu barbaadamu. Kana gochuudhaaf hojiiwwan yeroo ammaa nuti jalqabne jira. Qonnaan bultoonni keenya karaa kilaasteraatiin gurmaa'anii hojii isaanii gaggeessatti qonna isaanii gaggeessatti kan jiran. Qonni kilaasteraan isaan gaggeessatoo jiran kun dhumni isaa karaa kaampaanii uumutitti kan oofudha jechuudha. Kaampaaniin kun achumatti qonnaan bulaan kilaastera sana keessa jiru waliin ta'ee qabeenya waliin horatee agroo piroosesingiitti akkaataa ittiin galuu ittiin danda'u. Tiraaktaroota adda addaa ofuma isaatii kilaastera san keessatti akka bitatee too inni qonna isaatis babal'isuu ittiin danda'u. Maashinaroota sila dubbachaa turre sana hundasaa akkaataa ittiin qabaachuu danda'utti godhameeti karaa investmentii qonnaatitti gala jedhamee yaadameeti kan hojjetamaa jiru bakka adda addaati irratti jalqabbiin mul'achuu eegalee jira. Keessumaa'uu agroo piroosesingii irratti bal'inaan kilaasteroonni gurguddaan kun deemuutu irra jiraata kan jedhu kallattii qabanneeti kan nuti hojjechaa jirru deemaa jirru jechuudha. Kana gaafa goon qonnaan bulaan biraa naannoo magaalaatti hin galu jechuu miti. Magaalaa gurguddaattis galeetoo hojii investmentii adda addaa irratti bobba'ee hojjechuu hin danda'a. Haa ta'u iyyuu malee inni guddaan karaa kanaan dura hojimaata kanaan dura bareen hojii kanaan dura bareen agroo piroosesingii keessatti immoo naannuma isaa sanatti
mandarri yookaan fi magaalli xixiqqaan naannoo sanatti uumatee achumatti qonnaan bulaan indaastirii hundeessee magaala xiqqaa akka inni achi naannoo sanatti uummatu gochuun baay'ee barbaachisaadha jennee hojjechaa jirra siistama goonitu jechuudha. Infraastiraakchariin qophaa'eef jira amma ibsaan faa galee fi wanni qophaa'uun irra jiru. Mootummaan fakkeenyaaf magaala xixiqqoo akkanaa kana uumuudhaaf infraastiraakcharii wanni qopheessitan jiru. Magaalonni tokko tokko durumaanuu qonnaan bulaan kan hundeessee jira. Inni guddataa jechuudha. Achi naannoo sanarratti agiroo piroosesiingiin kun naannoo sanarratti hin bal'ataa jechuudha. Tokko tokko immoo bakka kanaan dura ibsaanis hin geenye, bishaanis hin geenye, waan adda addaa hin geenye immoo kan itti deemamuun irra jiraatu hin jira. Isaan kun eessatti? Ofumaafuu magaala ta'uu kan jalqabde bakkeen mandaroonni adda addaa ni jiran jechuudha. Isaan kun eessatti? Isaaniif maaltu galuutu irra jiraata? Kan jedhu sirriitti ilaalamee deemamaa jira. Isa qofa osoo hin taane qonnaan bulaan mana qulqulluu keessa jiraachuutu irra jiraataa jenna. Sagantaa qulqullinaa jennee kabajamoo pirezidaantiin keenya kan agirootti godhanii kan deematoo jiru. Qonnaan bultoonni adda turoonni kun akkuma kaleessaa asitti re'oo ta'edha achitti beelada godhee achi keessa jiraachuun waan irra hin jiraanneef mana sadarkaa isaa eeggate qabaachuutu irra jiraataa jennee kanaaf diizaayiniin qophaa'ee qonnaan bultoonni kana hojjetachuu danda'anis adda bahanii fakkeenyaaf bara kan qonnaan bultoonni 100,000 ta'an kana hojjetachuutu irra jiraata jennee kallattiin kaa'amee deemamaatu jira. Qonnaan bulaan mari'atamee addaan baheetu jira. Warri kun gara hojii kanaatti kan seenamee jira, kan ijaarsa xumuramee hin jira, kan amma ijaaramaatu jiru hin jira, kan ganaa itti deemameetu ijaaramu hin jiraata jechuudha. Manni isaatis qulqullinni isaa eegame akkasumas immoo achitti agiroo piroosesiingii uumamee fi investimentii itti dhufee akka inni jireenya magaalummaa qabu jiraachaa qonna isaa gaggeeffatudha kan yaadameetu deemamaatu jiru jechuudha. Biyya kana keessatti tokko rakkoon magaalummaan gaafa uumamu lafa qonnaa irratti uumamu. Silaa lafti magaala ta'uun irra jiraatu tabba jala fi bakkee oomisha baay'een kennine. Aktuwaalii amma kana booda xaafii aadaa waan argannu nutti hin fakkaatu. Laalamuun wanti irra jiraatu hin jira jechuudha. Lafa baay'ee midhaan baasuu danda'an mana irratti ijaaruun kuni saayinsiin hin deeggaru. Saayinsii qonnaa keessattis hin jiru, saayinsii arbaanii keessattis waan jiru natti fakkaatu, magaalaa keessattis waan jiru natti fakkaatu. Biyyoota adda addaatis olaaltu tabba jalatti fi bakkee midhaan baasuu hin dandeenye irratti kan deemamu. Inni akkasii kun rakkoon akkasii kun mudachaati kan jiru. Rakkoo akkasii kanallee hambisuun kan danda'amu qonnaan bulaan gaafa siistamik bifa ta'een hoggannee magaalli hundooftus kanaan booda magaalli hundooftus kana giddu galeessa godhattee lafa qonnaa osoo hin taane lafa midhaan baay'een kennin irratti daangaa sanarra qabsiifameetu akkaataa ittiin magaalli gurmaa'uttis deemamu. Gabaabumatti dhiyeenya kanatti magaala qotee bulaa magaala paastaan keessatti oomishamu magaala makoroniin keessatti oomishamu hin arginaa waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 keessatti magaaluma jechi calqabamteetuma hansila naan jettan santu na mirqaanessa yoo ta'uu danda'e dhugaadhuma haasa'uudhaaf maal jettani tokko qotee bulaan ofuma isaatii cehee magaala gurguddaa amma jiran kana keessatti galuu hin danda'a. Magaalumti immoo ofii calqabanii of calqabsiisanii already magaala ta'uu calqabanii illee jiru. Garuu immoo nuumtiyyuu mana isaallee diizaayinii goone magaala illee diizaayinii goone magaala qotee bulaan kilaasterii irraa itti guddatee agiroo piroosesii wajjin wal qabate itti yaadaa jirraa jedhani. Magaala akkanaa kana dhiyeenya kanatti hin argina. Magaala qotee bulaan akkuma sila jedhe paastaatti oomishu, mokorooniitti oomishu, faabrikaa daakuu faa keessaa qabu waan akkasii kana dhiyeenya hin argina. Jalqabbiin ammatti jalqabamee kan jiru mataa isaanii jira jechuudha. Fakkeenyaaf arsii kana arsiirra yoo deemte baalirra yoo deemte paakeejii guutuudhaan akkasitti siistamik ta'ee akka amma sii kaasu kanatti jiraachuu yaadadhamu iyyuu malee isa karaa qabsiisuu barbaachisa. Amma kan jalqabne jira. Yeroo waggaa 2-3 keessatti akka amma ati kaasutti immoo bal'inaan magaalonni akkasiis uumamanii qonnaan bulaanis achi keessatti galee kan arginu ta'a jechuudha. Biiroo adda addaa wajjiniin amma fakkeenyaaf fooramii wayii qabdu fakkeenyaaf biiroo magaalaa wajjiniin biiroo industirii fi daldala wajjiniin odoo paakeejiin sun jiraate baay'ee waan deemu fakkaata muti wanni kun. Paakeejii kana ni qabna. Fakkeenyaaf kan sila sii kaase sagantaa qulqullinaa jennee manneen qonnaan bulaa biiroon qonnaa waan hojjetu qaba. Biiroon misooma magaalaa waan hojjetu qaba diizaayinii isaa wajjin wal qabsiisee. Biiroon carraa hojii uumuu shaklaawwan adda addaa achitti oomishuudhaan wal qabsiisee ijoollee hojii dhabeeyyiin kun akka hojii kanarratti bobba'an goosisuudhaan wal qabsiisee hojii hojjetu qaba. Biiroowwan kanaa wajjin wal qabatanii jiran kan fayyaa irratti hojjetu fayyaa irratti kan barnoota irratti hojjetu manneen barnootaa akkaataa diizaayinii kanarratti hundaa'amee stookholderoonni hojii kana hojjechuudhaaf gahee qaban hundi isaanii foorumii mataa isaanii danda'anii qaban jechuudha. Foorumiin kun seektara misooma baadiyyaa jalatti
hundaa'eeti seektara misooma baadiyyaati kan gaggeessu jechuudha sadarkaa itti aanaa pirezidaantitti hoogganaa kilaastara baadiyyaatti gaggeessaa jechuudha. Kuni jalqabnee jirra. Kanaaf jalqabbiin keenya gaarii jalqabnee jirra laallee jirra qonnaan bulaan yookaan ifi horsee bulaan achumatti horsee bulaa ta'eetu hafuu osoo hin taane qonna isaatis gaggeessaa asii inpuutii fudhachaa qamadii yoo fakkeenyaaf qamadii yoo qote asii qamadii isaa qota asitti immoo faabrikaa isaatitti daakuu daakee achumatti sona dabalee yoo barbaachisaa ta'e immoo achumatti daabboon mana daabboo uumatee akkaataa inni ittiin deemuu danda'u vaaliyuu cheen isaa kana guutuu akkaataa ittiin deemuu itti danda'utti yaadameeti kan deemamaa jiru. So maybe ka waggaa lama booda magaalaa qotee bulaataan ijaaramte magaalaa akkuma sila jedhame mokoroniin daabboon keessatti qophaa'u hin argina jennee abdii godhannaa kara biraatitti gaafii dhuma wal qabataa jiruun waa'ee qonna wajjin wal qabatee kilaasterii kana wajjin wal qabatee I think kilaasteriin kun creative waan ta'e positive waan hedduudha qaba. Homaa gaafiin qabu kuni keessattuyyuu wanni baay'ee nama yaachisu maalinni biyyi kuni lafti isaa ciccitaadha qotee bulaa harkaan jiru lafti baay'ee xixiqqaa waan ta'eef meekaanaayizeeshinii fi hin mijaa'u jedhamaa ture maaliif tiraakteriin hin qonne waggaa jedhamu amma immoo isin waan kana hansolvii gochuu danda'u kilaasterii kana fiddaniif I hope kuni gaarii deema jedhee tan yaada garuu kana wajjin wal qabatamee wanni isin irratti deddeebi'ee ka'u maalinni bakka hundattiyyuu qamadii qottan malee jettanii qotee bulaa dirqisiiftu kan jedhamu hin jira jechaadha. Kun ammam dhugaan? Kuni soba. Qonnaan bulaan waan isaaf ta'u qota. Nuti gorsa qonnaan bulaa sanaaf ta'u tajaajila ekstenshiiniiti kan qonnaan bulaaf kennamu jechuudha. Keessattuu kun maalidhaan wal qabatee ka'a jal'isii bona irratti qamadii nuti misoomsuun wajjiniin wal qabatee ka'a. Namoonni jechoota akkasii kaasanis hin beekama sababni isaas hin beekama jechuudha. Fakkeenya fudhachuudhaaf lafa amma naannoo Shawaa kana keessa maqii kana fa'aa fudhattee ilaalte naannoo Qooqaa kana fudhattee ilaalte lafti kun bal'inaan kanaan dura namoota magaalarraa gadi bobba'anii qonnaan bulaarraa lafa kireeffatanii qonnaan bulaatti waan xiqqoo kennanii sanaan booda lafa qonnaan bulaa fudhatanii qonnaan bulaa achumatti waardiyaa ofii godhatanii yookaan ifi nama biqiltuu isaa achitti kunuunsu godhanii warra fayyadamuu baran baay'eessaanii kun jalaa hafee jira. Tokkoffaa qamadii misoomsuu qofa osoo hin taane fedhiin keenya mataansaa qonnaan bulaan lafa isaatitti abbaa lafummaa isaa mirkaneeffachuutu irra jiraata. Qonnaan bulaan giriin kaardii qofa baatee lafa kiyya jechuun irra hin jiraatu. Qarshii xiqqootti kireessee namni biraa irraa fayyadamaatu jira. Irraa fayyadamuun irra hin jiraatu. Kan hojii kana keessatti argine tokko lafa qonnaan bulaa namni dhuunfaan adda addaa irraa fudhatee faayidaa ofiitiif oolfachaa ture kara abbaa dhimmaatitti abbaa lafichaatitti akka lafti deebi'u kan godhamaa ture jechuudha. Namoonni lafti kun irraa fudhatamu kun maal isaan kan isaan kaasanii qamadii malee wanti biraa akka hin oomishamne mootummaan biyya dhorkee jira kan jedhu siyaasa akkasiitiin kan isaan deeman jechuudha. Kuni akka siyaasa isaaniitiif haa ta'uu fi adeemaniyyuu malee dhugaan jiru garuu qonnaan bulaan lafa isaatti deebi'ee qonnaan bulaan yeroo oomisha isaa iddoo adda addaatti dabarsaa ture kun maasii isaatti galeeti yeroo ammaatitti aadaan oomishummaa isaatis dabalee maatiisaa maasii qonnaan bulaatti irratti bahee hojii halkaniif guyyaa yeroo hojjetu argaatu jirra jechuudha. Kanarraa kaanee nuti aadaan hojii mataansaa jijjiirameeti kan arginu. Qonnaan bulaan lafasaa kan ofii godhate sun dinnichas qotuu hin danda'a, timaatimas qotuu hin danda'a, qamadiis qotuu hin danda'a. Fakkeenyaaf nuti amma kan akka qonnaatitti kan qonnaan bulaa gorsin marsaa tokkoffaa irratti qamadii yoo qote yeroo sadi qotuu hin dandeenye. Marsaa tokkoffaa irratti qamadii yoo qote marsaa lammaffaa irratti timaatimoo kan dinnicha akka inni qotatu kan barbaadamu. Sababni isaa qonnaan bulaa qofaaf jennee osoo hin taane maasiin qonnaan bulaa sun xaa'ummaa isaa dabaluu kan danda'u yoo oomishoota kana wal jala jijjiirredha. Oomisha tokkicha qofaan yoo kan fiddu ta'e miidhamni biyyoo irratti qaqqaba jechuudha. Biyyoo keessatti oomisha tokko irratti bashtaawwan adda addaa dhufan kun achuma irratti yoo kan itti deddeebi'ee taa'u ta'e borus sanumatti deebi'a waan ta'eef oomisha sana miidhasuu deema jechuudha. Kanarraa ka'ee dhukkuboota kanas jalaa bahuudhaaf yeroo tokko qamadii, yeroo tokko dinnicha, yeroo tokko shunkurtaa yoo akkasitti akkaataa qonnaan bulaan ittiin deemuu irratti kan hojjetamaa jiru. Kanaaf oomisha qamadii malee oomisha kuduraalee adda addaa dhorkamnee jira warri jedhu kun warra faayidaan jalaa tuqameetoo jirudha jechuudha. Qabatamaadhaan qonnaan bulaan kan kaasaa jiru
qamadii qotuun keenya qamadii qofa osoo hin taane lafa keenya deeffannee abbaa lafaa taanee kanaan booda dhimma kanaan duraa sanatti deemuu hin dandeenyu. Namoonni immoo lafa kireeffatanii qotan kun lafti kun xaa'ummaa isaa egzoost godhanii keemikaalota fayyadamuu hin qabne hunda fayyadamanii dinnicha ta'e dinnicha yookaan shunkurtaa ta'e timaatima ta'e timaatimni sun akka guddatuuf qofa yaadet keemikaala biyya nyaachisaa ture jechuudha kanaan duras. Amma kana keessaa bahamee jechuudha. Kanaaf haalli ittiin ilaalameetis deemamaa ture qamadii qofa kan jedhu osoo hin taane qamadiin yeroo isaatti qotama kuduraa fi muduraawwan adda addaa yeroo isaan ittiin qotamu kan jedhuun qabanneeti kan nuti deematu jiru. Gaariidha kun. Karaa biraatiin amma yeroon isaallee gannatti deemaa jirra yeroo oomishaati. Kan hojii wal qabatee immoo waa'een xaa'oo ishuudha yeroodhuma baay'ee ganna akkuma karaa adda addaatii dhagaa turre waggaa kurnanarraa beebii waggaa digdammanarraa namni yeroo baay'ee xaa'oon fayyadamu jedheeti. Amma garuu I think fayyadaminni xaa'oo kun baay'ee ol ka'eera. Qotee bulaan fedhiinsaa baay'ee ol ka'eera. Dhiyeessisaa akkam ta'aa jira? Gahaa qabdu? Gahaa xaa'oo gahaa ni dhiyaachaa jiru. Qonnaan bulaan fedhiin qonnaan bulaa baay'ee dabaleera. Kanaan dura xaa'oo fudhachuun rakkoo guddaadha. Amma garuu xaa'oo fidii kan jechaatu jiru. Sababni isaa galeefii jira. Qonnaan bulaan callaa guddistuu yoo fayyadame malee jijjiirama fiduu akka inni hin dandeenye galeefii jira jechuudha. Xaa'oon biyya alaatirraa akkuma waliin beeknu kan bitameetoo galu, doolaaraan bitameetoo kan galu. Gatiin doolaaraa immoo akkuma waliin beeknu jechuudha. Kanarraan ka'ee fedhii guddaan haa jiraatu malee xaa'oo keemikaalaa biyya alaatirraa nuti dhiyeessatoo jirru kun akkaataa fedhii qonnaan bulaatiin guutumaan guutuutti guunnee dhiyeessatoo hin jiru. Kun rakkoon kun akka mudatu kanaan duras waan beekamuuf keessumattuu kompoostii irratti baay'ee xiyyeeffannee deemuun akka nurra jiraatu nuuf galee hojii guddaadha bara darbe kana keessattis hojjechaa kan turre jechuudha. Fakkeenya bara darbe kana kompoostii meetir kiibii miiliyoona 92 ol kan ta'u qopheessine qonnaan bulaan kompoostii kana akka inni fayyadamu godhamaati kan jiru. Kompoostii keessaa immoo kompoostii raammoo kan jennu immoo hin jira. Baay'ee lafa tekstirii biyyoo kan sirreessuu danda'u. Isa irrattis hojii guddaan hojjetamaati kan ture bara kana waan ta'eef bakka rakkoon xaa'oo keemikaalaa jiru kana irratti isa kanas akkaataa itti fayyadamnuun godhameeti deemamaa ta'u kan jiru. Kana irratti fedhiin qonnaan bulaa bira jiruu fi xaa'oon garuu keemikaalaa nuti dhiyeessatoo jiru fedhii qonnaan bulaa wajjin wal gitaatoo hin jiru. Fakkeenyaaf bara kana xaa'oo kuntaala miliyoona 9.2 kan qonnaan bulaa keenyaaf ganna kana qofaaf kan nuti gaafanneetoo jiru. Haga ammaatitti xaa'oon qonnaan bulaadhaa fi dhufe jedhamu naannoo miliyoona 3.5 kan hin caalle jechuudha. Naannoo Oromiyaatiif dhufu. Naannoo Oromiyaa jechuudha. An dabalamee dhufu jira kana caala? Dabalamee fe'amaa kan jiru jira. Ni jiraata garuu akkaataa fedhii qonnaan bulaa sanaatiin wanti dhiyeessuun nurra jiraatu dhiyeessuun hin dandeenye jechuudha. Fedhiin uumamee jira. Dhiyeessin garuu ganaa baay'ee bal'inaan deemuun akka garuu adumti isin harka ga'e miliyoonni 3.5 bira ga'ee jira. Geessaniirtu hoddoodhaan hatamaa jira daldala harka galaa jira kan jedhamu kun immoo akkam? Egaa akka xaa'oon bal'inaan baay'inaan wanti dhufu kun harki nama adda addaa kana keessatti dhufuusaa waan hafuu miti. Fakkeenyaaf faaktariiwwan chipuudii oomishan kun xaa'oo yeroo isaan fayyadaman arginee jirra. Xaa'oo qofa osoo hin taane daakuu qamadii sadarkaa tokkoffaa ta'e yeroo isaan fayyadaman argameetu jira. Kuni karaa seektara dhimmi ilaallatuutiin dafamee irra gahamee kallattiin qabsiifamee itti deemamaa to'annoo isaa itti deemamaati kan jiru deemee rakkoon akkasii kun qonnaan bulaanis kan fudhate geessee warra sanatti gurguruun gatii waan dabalaniif gurguruu bakkeen itti danda'uun jiraata. Gama biraatiin immoo dhaabbanni xaa'oo biyya alaatirraa warri galchanii gurguraatoo jiran kan akka AESCO kun achirraayis fudhatanii warri kanatti deemanii jiranii jechuudha. Waliigalli rakkoon naannoo kanatti daldalli seeraan alaa midhaan qofa irratti otoo hin taane callaa guddistuu irrattis naannoo kana irratti hin jiraata. Kuni siistamaan hordoffiidhaan to'annoodhaan sirreessaa kallattii qabsiisaa waan kan deemamu ta'a. Waliigalli isaa fedhiin qonnaan bulaa xaa'oo irratti jiru baay'ee guddaa dabaleeti kan inni jiru. Garuu immoo fedhii qonnaan bulaa galmaan ga'uu irratti ammallee hanqina guddaatu jira. Hanqina guddaa kana karaa nuti ittiin keessaa bahuudhaaf yaadneetoo deematoo jirru karaa kompoostii qopheeffachuu jenneetoo deematoo jirru kanaan deemaa irraa jechuudha. Karaa dhumaatitti deemaa jirra. Wanni wajjin lafa wajjin wal qabatee keessattuu dillallaa'uu lafa wajjin wal qabatee asiidii maal jedhama laata? Asiidiitiin dhangagummaa akkam ta'aa jira inni? Maal fakkaata Oromiyaa keessatti?
Maal inni furmaanni isaallee? Rakkoon qonna keenyaa inni tokko inni guddaan dhangagummaa biyyeeti. Dhangagummaa biyyee irratti baay'ee rakkoo guddaatu jira akka biyyaatittis akka naannoo keenyaatittis lafti hektaarri miliyoona 1.7 ol kan ta'u dhangagummaa biyyootiin miidhamee jira kan jedhudha ragaan qabamu. Keessattiyyuu garri lixaa kun boqqoolloodhaaf yeroo baay'ee kan isaanii misoomsanii boqqoolloon dhangagummaa biyyoo kanatti immoo karaa saaqa malee tolereetiin godhu jechuudha. Dandamannaa irratti wanni hin qabu jechuudha. Kanarraa ka'ee dhangagummaan biyyoo baay'ee bal'inaan naannoo kanarratti kan nu mudateetu jiru. Kana sirreessuudhaaf amma danda'amaa ta'etti akka mootummaa naannoo Oromiyaatti xiyyeeffannoo guddaan kennameeti deemamaa ta'u kan jiru. Keessumaa'uu oomishoonni kana dandamachuu danda'an kana dandamannaa qaban maal isaan fakkeenyaaf bunni yoo dhaabame naannoo kanarratti dandamannaa ni qabaata. In balleessa inni isaa osoo hin taane ni dandamata kan jedhuun ilaalamee hojjetamaa jira. Isarratti baay'ee akka inishiyatiivii guddaa tokkotti godhame naannoo dhangagummaa biyyoota irratti buna irratti baay'ee xiyyeeffannee deemamaa jirra. Bal'inaan bunni dhaabbachaa jira jechuudha. Gama biraatiin immoo dhangagummaa biyyoo kana kan xiqqeessu nooradha. Noora irratti baay'ee bal'inaan kan deemamaa jiru. Nooraan faaktarii tokko Gudarrirraa ni qabna. Faaktarii guddaadha. Achirratti potenshaala guddaatu jira. Iddoowwan adda addaa irrattis nooraa iddoon itti argachuu dandeenyu qorannoodhaan addaan bahee beekamee jira. Kaaba Shawaa irratti ni qabna. Jimmaa fi Lubbaaboor jidduutti Bunnoo Baddallee jidduutti ni qabna. Asiin gara Baalee irrattis ni qabna jechuudha. Isaan kanarratti iddoowwan ijaarsi itti jalqabamee jira. Iddoowwan ijaarsi karaa fuulduraatti itti jalqabuudhaaf deemnu ni jira jechuudha. Amma xiyyeeffannoo guddaan keenya noora irratti waan ta'eef nooraan bal'inaan guddaan kan jiru Gudarrirra kan qabnu kana isa faaktariiwwan daddaballee jira. Maashinoonni dabalamanii jiran kanaa olitti baay'isnee maashinoota kana daballee nooraa kana karaa kanatti fe'uun baay'ee barbaachisaadha. Asirratti baay'ee wannoo qaba. Nooraan kuntaala hanga kuntaala 80titti hektaara tokko irratti kan godhamu. Kuni baay'ee balkiidha jechuudha. Fe'umsi isaa mataan isaatiyyuu baay'ee balkiidha. Loojistikii barbaada, bajeta barbaada, kaapitaala barbaada. Isa kanarratti mootummaan baay'ee xiyyeeffatee deemaa jira. Amma danda'amaa ta'etti kanaan tiriit gochuun oopshiniin guddaan nuti qabnu kan. Kanaa alatti oomishoota kana tolereet godhan irratti xiyyeeffannee facaasuu yoo ta'e malee nooraan karaan ittiin tolereet karaan nooraan ittiin rakkoo kana jalaa dandamachuun ittiin danda'amu karaa laayimii karaa nooraa kanaatiin waan ta'eef isarratti baay'ee xiyyeeffannoo guddaan kennameeti deemamaa ta'u kan jiru jechuudha. Waa'een Green Legacy yookiin ashaaraa magariisaa kun gaariidha ka'umsiisaa garuyyuu kunuunsa irratti amma minni biqiltuun dhaabamte suni dhuguma kunuunsafamtiis wannoo siistemni jiraan isatti kunuunsaa jirru. Inishiyatiiviin keenya tokko Green Legacy dha. Inishiyatiivii guddaan muummichi ministeeraa keenyas qabatanii jalqabsiisanii naannoleen hundumtuu fudhatee deemaa ture keessaa tokko Green Legacy. Naannoo kanarratti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan Oromiyaa keessatti fakkeenyummaa hojiiwwan qaban tajaajila lammummaatiin hojii nuti hojjechaa jirru hojii baay'ee abdii guddaa namaa kennu. Bara baraan uummanni naannoo kanarratti baheetu hojjetu uummata miliyoona 10 amma miliyoona 15 kan ta'u dhaabbii irratti baay'ee xiyyeeffannoo guddaa kenneeti kan hojjechaa jiru. Kan dhaabbii gannaa qofa osoo hin taane fiizikaal istiraakchariin bona keessa hojjetamu kan dafqa namaa baay'ee barbaadu hawaasti keenya bal'inaan beeti kan hojjechaa jiru. Sababni isaa dhiqamni biyyoo maalin akka inni fidu argeera galeefi jira waan ta'eef jechuudha. Dhaabbii biqiltuu irrattis haaluma wal fakkaatuun bal'inaan kan hawaasti qabatee deemaa jiru dhaabatee jiru jechuudha. Dhaabbii biqiltuu irratti bara kana naannoo biqiltuu biliyoona 4.9 kan ta'u hin dhaabne jenneeti karoorsinee deemaa kan jiru. Kanaaf jalqabbiiwwan iddoo adda addaa irratti jalqabamee jira. Yeroo ammaatitti naannoo biliyoona 1 kan siqu dhaabbisaa gaggeeffameeti kan jiru. Naannoo kanarratti sirriitti kan uummanni baheetu hojjechaa jiru. Dhaabuu qofa osoo hin taane kunuunsuudha. Kunuunsuu irratti akka kaleessaa uummanni iddoo ta'e irratti biqiltuu dhaabee achumatti gatee kan biraa deemuu miti. Kunuunsa isaa irratti baay'ee xiyyeeffannoo guddaatu kennameetu deemamaa jira. Kuni kan ittiin ilaalamu tokkoffaa latiinsi biqiltuu parsantaa meeqa ta'ee jira kan jedhu gaafa laalu parsantaan latiinsa biqiltuu keenyaa waggaadhaan dabalaa dhufe jechuudha. Kan bara darbee kana gaafa fudhannoo parsantaan 92 kan ta'u isayyuu naannoo gammoojjitti hanqinni roobaas waan tureef gammoojjii irratti baay'ee biqiltuun baay'ee miidhamanii jiran.
Isa kana giddu galeessa godhatee waliigalli isaa average isaa fudhanneetoo gaafa laalu naannoo parsantii 92 biqiltuun dhaabbate latiinsa qabaa kan jedhuun laallee jirra jechuudha. Kanaaf kunuunsa irratti baay'ee xiyyeeffannoo addaatiin deemamaa jira jechuudha. Han waggaa shananirraa dhaabbatan marganii amma onnoo ta'aniiru bosona ta'aniiru marganii gurguddatanii bakka itti gammaddan jiru jijjiirama argatin namni tokko innoo daataadhaan laaluun akkuma jirutu ta'ee gaafa dhaqamu akkasitti jijjiiramni ijaan mul'atu uumameera. Fakkeenya fudhachuudhaaf haroo Harammayaa fudhachuu dandeenya. Haroo Harammayaa yuunivarsiitiin Harammayaa iddoo sana ture hawaasti naannuma sana ture. Haroon Harammayaa badeeti akka ture hundi keenya quba waliin qabnu jechuudha. Fakkeenyuma tokko fudhachuu barbaade tanaan. Olqi naannoo haroo Harammayaa sanatti jiru gaafa kunuunsuu jalqabnu bona fiizikaal istiraakcharii isaa hojjechuudhaan ganna biqiltuu achirratti dhaabuudhaan gaafa biqiltuun suni gurguddatee olqi suni misoomuu jalqabu haroon otoo namni hin tuqin bishaan baay'ee gurraacha ta'e soorsi isaa sanarraa jalaan argachaa ta'uu dhufe haroo sun deebi'e jechuudha. Kana jechuun maaltu mul'ate maaltu argame kan jedhu sitti agarsiisaa jechuudha. Gama biraatiin amma Harargee dhuma osoo fudhadhu Harargeen lafti teessumni lafasaa bu'aa bahii guddaa qaba. Gara oliititti gaafa biqiltuuwwan adda addaa dhaabdee fiizikaal istiraakchariiwwan biraa hojjetamee wanni godhamu gara gadiitiin bishaan bahuu jalqabe. Inni gara oliititti hojjetame kun gara gadiitiin bishaan bahuu sanaan qamadii misoomsuu jalqabe hawaasti jechuudha. Kun baay'ee jijjiiramni naannoo kanarraan dhufaatoo jiru jijjiirama baay'ee guddaa ta'uu isaati kan laalle jechuudha. An mul'atu ijaan kan argitu jechuudha. Kanaafani waan ilaalamuu danda'u fakkeenya akka fudhatameetu bakkee baay'ee irratti wantoonni kanaan dura hin turre kan deebi'an jiran garuu ijaan mul'ateetoo kan namni irratti arguutti danda'u dhimmoota kana kan akka fakkeenyatti godhadhee kanan kaasuudhaaf yaaliif kanaaf jechuudha. Kanaaf latiinsi biqiltuu keenyattis dabalee jira. Biqiltuuwwan kanaan dura dhaabbatan immoo kunoo bishaan maddisiisuu bakkee isaan hin eegalantu jira. Isa qofaa miti. Iddoowwan eeriyaa kiloos jenneetoo kaasnutu jira. Bakkee tuttuqaa namaatirraa dhorkinu kana keessatti dammi ijoolleen qonnaan bulaa gurmaa'anii achi keessatti damma dammeessuu eegalanii jira. Damma maal fakkaatu baasanii sitti agarsiisanii jechuudha. Isa qofa osoo hin taane sangaan gurguddaan qarshii 100,000, 150,000, 200,000 Harargee keessaa bahu kun eeriyaa kiloos ta'e sanarraa marga isaan haamanii achi loon itti furdifan mul'achuu eegaleetoo jira. Gama hundaanuu gaafa fudhanneetoo laallu hojii qonnaa kamiifuu hojiin qabeenya uumamaa tiksuu kunuunsuu iddoo guddaa qaba. Kan dhaabbii biqiltuutiin wal qabateetoo jiru kun latiin isaatis dabalaati kan dhufe faayidaan inni kennus qabatamaadhaan qonnaan bulaa biratti mul'achaa eegalee jira jechuudha. Baay'ee gaarii dhumarratti ergaan nu dabarsitan warra magaala keessa jirruufis warra baadiyyaa keessa jiraniif warra biyya alatti maal qonna irratti maal eenyu akkasiin qarqaaru barbaaddu? Maal hawwitus dhiyeenya kana keessatti maal arguudha hawwitu? Waliigala qonna irratti jalqabbiin mootummaa naannoo keenya jalqabe baay'ee jalqabbiiwwan gurguddaa jalqabnee jirra. Jalqabbiiwwan gurguddaa jalqabne kun teknooloojiidhaan hoogganamuutu irra jiraata. Teknooloojiin magaala keessatti jiru baadiyyaatti gadi bu'uutu irra jiraata. Teknooloojiin mekanaayizeshinii irratti wantoonni amma nuti jalqabneetoo jirrutu jira. Mekanaayizeshiniin kun teknooloojiidhaan deeggaramuutu irra jiraata. ICTdhaan deeggaramuutu irra jiraata. Qonni akkuma hojiiwwan biizinasii biraatitti lakkoofnetti kan deemu nurra jiraatu waan ta'eef yeroo ammaa immoo yeroo teknooloojii waan ta'eef teknooloojiidhaan deeggaruutu nurra jiraata jechuudha. As keessatti qaamni sadarkaadhaan jiru iddoo adda addaa irratti jiru qonni Oromiyaa qonni Itoophiyaa akka kaleessa ilaalamutti biti kan jiru waan ta'eef jijjiiramni bal'aan jijjiiramni guddaan dhufaa jira. Tokkoffaa biyya alaatis kan jiru biyya keessas kan jiru Finfinnee irratti hoteela ijaaree fooqii lakkaa'uur gadi ba'ee qonnaan bulaa biratti gadi ba'ee investimentii qonnaa yoo hojjete qonnaan bulaa tokko tokko keessaa ba'ee Finfinnee keessatti galuu danda'a yookaan biyya Ameerikaa jiraachuu danda'a. Qonnaan bulaatti gadi ba'ee qonnaan bulaa wajjin hojjete waan gaarii hojjetu sanarraa qonnaan bulaan keenya waa barachuu danda'a. Qonnaan bulaa deeggaruu danda'a, fudhatee bahuu danda'a.
Kanaaf investimentiin qonna irratti gaggeeffamu yeroo ammaa investimentii kamuu oli waan ta'eef qonnaan bulaa keenya wajjiniin gadi ba'anii investii yoo godhan sheerii qonnaan bulaa wajjiniin uumanii yoo investii godhan dhimmoonni sila kaasatoo ture sun hundi isaatiiyyuu as keessatti deebii argatu waan ta'eef namoonni humna akkasii qaban hubannoo akkasii qaban qonnaan bulaa wajjiniin akka isaan hojjetan asumaan affeeruun barbaada. Isinis Finfinnee irraa akkuma teessanii too jirtanitti safara keessattis ilaalanii gadi ba'anii qonnaan bulaa wajjiniin investi gochuun isaan jajjabeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qaamni hundumtuu bakka jiru irratti asirratti hojjechuun gaariidha kananii abdadhu. Qonni akkuma jedhameyyuu lafee dugdaa biyya kanaati ammas keessaan baane lafee dugdaa biyya kanaa ta'uusaa itti fufuusaa hin hafu jechuudha yeroo dheeraadhaaf. Karaa isaa siistama ittiin qonna keenya gaggeessinu jijjiiruu dandeenya malee qonna keessaa ba'uun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf lafa bal'oo qabna agirookoolojii baay'ee mijataa ta'e qabna qonna irratti asirratti baay'ee harka wal qabannee wal deeggarree ta'uu kan deemnu ta'e jijjiirama guddaa fiduun hin danda'ama jechuudha. Keessumaa immoo nuti akka biiroo qonnaatitti amma piilaaroonni jennee too kaasnu arfan kun piilaarii baay'ee gurguddaadha. Waan biyya alaati irraa galu biyya keessatti yaa oomishannu jennee too gaafa kaasnu deeggarsi qaamaa adda addaa nu barbaachisa. Asirratti waliin hojjechuu teknoolojii akka sila kaasee dhiyeessuudhaan waliin hojjechuu nu gaafata. Biyya alaatitti haa erginu jechaa jirra. Isa gabaa biyya alaa walii barbaaduun qonnaan bulaadhaaf haala mijeessuun baay'ee barbaachisaadha. Namni hundumtuu bakka jiru irratti kana tumsa gochuutu irra jiraata. Waliigallisaa badhaadhina maatii jennee qabannee amma deematu jirru kan harka wal qabannee tokko taanee yoo deemna ta'e yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama guddaan dhufuu danda'a. Jalqabnee jirra. Jijjiirama guddaa kana keessatti namni hundumtuu qooda fudhatuun dhaamsa qabaa jechuudha. Dhaamsi keessan kun akka daawwattoota keenya bira qaqqabu abdii goonaa. Egaa ka amma gannatti seenaa jirra yeroon isaallee yeroo azmaraati. Rabbisis isin qarqaaree jabaattanii ganna kana oomishni keenya guddatee eger immoo rakkinni barana mul'atan kun hundumtuu furamanii keessattuyyuu magaalota baadiyyaa keessatti qotee bulaadhaan ijaaraman magaalota agroo piroosesiin keessatti daraare akka arginu abdii guddaa qabnaa. Galatoomaa jechuun barbaadaa ulfaadha.